inni maayitii jaalate ani jaalalti isaa waggaa gubbaa taa'uun gartanii mi inni maayitii jaalate ani jaalalti isaa waggaa jabe gana naqabte miidhamaa jira baay'ee miidhamaa jira isa fuudhuudhaaf karoora qaba kunoo gabbara arsii barbaade gabbara harargee barbaade gabbara jummaa barbaade gabbara fadheen hin gabbara haga inni barbaade hin gabbara oromoo nafuusisaa duuhiyyaaf yoo isa nafuusisin of ajjeesuuf yoo tan waliin taane oromoo maal walii taane hedduu jaalasaatiin miidhame irraa qabamee jira inni maayikii jaalata anammoo isa jaalate jaalalti isaan ajjeestee jira guyyaa lamaa sadii keessatti akka fuudhu karoora galchee jira oromoo piliis nafuusisaa laayik koomantii sheerii isin fadhu naan godhina hin fadhu laayikis koomantii isin fadhu isa biraan naagaa hadaraa oromootii isa biraan naagaa akka guyyaa lamaa sadii keessatti na yeroo ibsaayyee ollaalaalaal nafuusisaa oromootii kuma dhibba sadii fi kuma 99 jira jedhi fooloonis durbummaa tana mana ibsaa kiyyaatti balleessuu qaba 400 guutuu qaba mana isaatiin naan jette gadda fi durbummaa asitti buna fi maal asal jirta? Kuma haasofti jiru achi deema achi deema. Buna fidee ma ada Fatih maal jettee namni akka koo Wallah mamaan jenneen. wallahi je Wallah mamaan jenneen koongiraa jedhi jedhee. maal si jettee an buna fiduudhaaf achi deemee dhufe Omaa hin jenne kuma 400 guutaa jette. nama dhibba takkaa irra taabar kun inni guutama gisee laayifii seenee hoo Abuutan kaasitti guutuu qabanii. sagal ta'e Guute jedhaa jiranii baruu fi. ummanni maaliif akka qofa wallahi ada baatee waa jettee Abbo mamaan jennee. Ana bira maa guunne duuni. Guute Mamaan jedhanii. jenneen maan ni siraasaa osoo waa jedhe. dho'es dhugaadha warri koomantii Maa jette beektaa maa badii looshin naan jette. Maamo kore dubartii mallaqa illee bareedu tokko qomaatanu mallaqa jala qabee fuudha miti fi bareedaa kana miti. Eega fikir daraqii kanaatti si jedhu kana si deebisuu diddee karaa waan akka eelillee fi waan dhudhungattu shamarran dhungattu lolaa ta'anii fi manaamni karaa kanaanoo maamo kore karaa mallaqa. Waan san yaa itti yaadee ture si galemi. Tokkoffaa irratti anam itti kana waan jaaladhuuf yoo giiftii kana kenneef yoo giiftii kana kennee giiftii leencaa miti ani leencaa miti wanti leencaa ol jedhu amma bitetti gadhiisaa eenyuuf dalaga saahibii namaan namni sarau sigalemi amma yoo siin barbaade leenca 90tti gadhiisa ol dura dhugan saaba garuu akka mallaqa san agartee gara jaalaa dhufan barbaadu jaala dhugaatiin mallaqaan akkasii dhufan barbaadu maakiin naa mallaqaan bitanii miti sigalemi maakiin osoo naa mallaqaan bitamu taate qaata bakka 100 gurguramte hin argannu iyyuu qaata dhumate isiin mallaqaa miti amma kan ka barbaaddu isiin sigalemi mallaqaan subuun barbaadu just jaala dhugaa kana kenneefi jaala dhugaatiin akka gara kee dhufu fakkaata barbaada malee yoo isiin bar mallaqa leenca katti gadhiisee gara kee deebite namni bar booda waan jedhu mallaqa amzaa ilaaltee dhufte naamin Amma akkati omaree hojii ta'uu kee make sure anaaf hordoftoonni kiyya tayan jechuudha. Nama fuudhaaf gahe jechuun kan osoo mallaqa hin qabaanne mana hin qabaanne minam dalagaa bareeddoo mallaqaaf mana illee qabaachuu baatan dalagaa bareeddoo osoo hin qabaanne jaartii fuudhanii jaartii booda ilmoo minam. asli Deemi kiriin deemi kuma akka ansi amanu qoy akka ansi amanu leenca tokko makki darbi gotu ilaalla. leenca bira easy busy Wanna ergi Badru asli obboleessi isaa ka garaa tokko baan waan sanii natti dhiisii jedhee asii koomentii naa barreessaa ka garaa tokko baan ka obbolummaa akka kiyyaa yookiin saahibummaa walitti dhufan osoo hin ta'in Fayyira. as jira walumaan jira biyyuma tokko jira. Zarii teessan keessa milishaan kaadireen ምናምን አልነበሩም እንደ መንግስት ሰራተኛን ቀብለን ዘሪ teessan keessa tuwin Kaadiree no hortee teessan keessa hojjetaa mootummaa hin jiru. minishaan hojjetaa mootummaati. No gaafii deebisi hojjetaa mootummaa milishaas haa ta'u bulchaa gandaas haa ta'u poolisiis haa ta'u everything hojjetaa mootummaa hin jiru jira.
Lakkaa'ii ka Sirna kanas haa ta'u, sirna dabrees haa ta'u jira. hojjetaan mootummaadhaan ni jira. Wanno intini ምናምን waa'ee akka zamanyaa waa'ee intini waan amma itti kamaa inni waan akka zamanyaa amiin kaama naan gette kun inni saaba minishaa akka minishaa kunneen hin jiru. Waan akka bulchaa gandaa. Waan akka minishaa kunneen hin jiru. Mangisti ilma akkana kun hin jiru keessa si galee garuu waan akka bulchaa ni jira bulchaa nabbar. An tokko gaafii wayii amma maaliif siin jedhe beektaa? Gaafii tokko yoo karaa dhugaatiin dhabde karaa maallaqaatiin kan argattu jira harkaan deemanii jechuudha. Waan shaayii mattaawaqaa amma biyyatti yoo baafatu heddee waan shaayii bitta daanyaa wayiiti. Namaayyuu walfakkata. Of course. Ani waan kana Badruu sitti himee ture. Karaa xiqqoo Maallaqaan bitee naan jedhanii naan jette waan kana si tabsiisee. yoo akka maallaqaatti bituutti osoo hin taane suuta hin jiraa miti ufitti kaleessu ufitti dhiyeessu tiraayii gochuu qabda waan sanillee karaa argatte hundaan ati yoo dhugaan jaalatte karaa carraa argatte hundatti fayyadamuu qabdaan. Even ammayyuu abbiraa ምናምን ወኖ ናንቻ ሳቡ ቡልቻ ምናምን ቡልቻ መጋላ ከናኑ ሳቡ አደም ያ Ammallee moo? والله አደም is ማንክል ቦ Bakka amma inni faa laala amma inni hin beeka amma fakkeenyaaf gisee mataa kana babaatu waa fudhata yoo lafatti faa karaa tuwiin hidhiitu jennu. Hantau. Isin dawwali serious no. Kakatteetti hin bitanii. Mucaa dhugaas jaalata. Ani hin beekaan ganda isaa beekaan waan isaa beekaan. Sagalee qabaaf. Sagalee qabee fi dhageetis. Hin barbaadu. No jechuun geemirra jirti kaa. Silkii biraatti hin dawwaliif. Silkii mee qabdi makii? Silkii baay'ee qabdanii shan boojaa qabdan isaa. Sillee akkasoo yamaa ragaaf sagalee qabee fi atillee asliin sagaleetiin ergine jettaanii barbooda yoo carraa gaa biraa argatte. No, asli fi galatoom yaada bareedaa garuu hin danda'u saabe. Ifama. Waan ati barbaade jedhee sagalee qabaa fi bar si dhageessisa asumarratti. Hin ta'uu ja'a bar. Bikoo sagaleen booda haqamuu danda'a si galee. Ina qoon. No. Amma tuni lubbuun na dhufte saabe. Maal jedhaan? Itti dawwaliiti dhageettaa je'in. Tuwiin. Dhugumaan si jaalataa. Gammachuu keetiif jecha gammachuu isaa dhiisuu barbaada. Si wajjin ta'uu ka barbaadu siif jecha dhiisuu heda. Kootuutii seenii. Ibsishaa wajjin ibsishaa bira taa'ii tuwiin ani ibsishaa jaaladha. Tiriin yakii jenna. Manaa qabda. Alla akka kaasoo namu barbaaddoon hin taphattee mana bahaa jirta. ምንም አትልም ማሲን እንጀት ኖርማል ዋን ብራ አረቱ ነው ሀሳቡ ብቻ አስረት ተመተመለ ምንም ወንዳ ዲጎት እንጅሩ አይለከስ ኖርማል ነው ሞሪን ተበደበለ ወና አይረት ብራ እንጅሩ ማፋርት ነው ደሩን ሳው ከና Tiyaanduwaa itti godhe haasaya miti yoo godhe illee loltu jaarti. እኮ እንደውም ሀገስ ፈጋተዩ እኔ አንበር ሀሳው አስመራ ፍለፊት ፑብሊክ ለሞሊና ሰይመለ ወንዲ በዳም ጎደ ምናምን እንጅሩ Jaartiin tiyyaa fi dhalaan Oromoo tabiraa tokko miti. Dhugamu dubbachiyoota. Oromoo keessa rabbi jahamtuu irraa haa qabu. Akka xiyyaa hin jirtu. Wallaahi. Kama dhugaa? Yalla. Burruu ayitanaadha. Yalla. wallahi billahi Oddoo sagalee qabaadhe akka ceesanitti hunda dandeettuu koo jedhee sirba baasa. Asbar isi buna buusaa jirtu an dubartii waan fedhe jedha fuulli leen jijjiiramu kama dhugaa rabbi amma dhalaan yoo ilma waliin guddifannaaf yoo bultii uf hin diiguuf ምናምን ኦፍሲተለ fuulatti jijjiirte miti እሷ እንደዛ አይነት ጠባይ የላት ምንም ጠበሰኒ ሀሳብ ባይሲ Asli duraanis qabsoo keessan ture malee nama haasofan ganda keenyatti maal naan jedhanii fi aanchi qooyi naan jetti qaallitiin dag tilliqiyyee seetiyyoon hodish ውስጥ ያለው ናይ hedduun haasofar duraanis an haayimaan inaasru duraanis amma akka malee ispiidin dubbii keetii dabale oduu si baay'ise subhaanallah Ayo tadi
Aye, egaa ati jettee kun waan ati Sarkiin isaa meeqan? amma gahee jira amma. Sarkiin dubartiin bichaan ayitoo kami kan shari'aan manatti fidanii? Sargii dubartii qofa jira jechuun sagaltii dubartii ni haadha dubartii qofa jechuudha. Akka feenee taphannee akka feenee haasofnee dhiira kana hamannee isin caccabsinee isin diinee isin dalaynee akka haarawatti jechuudha baraasaachina afirsanaachu baraasaachina insaraachawalan dhiira akkas hamanna jechuudha. Bakka saambusaa fuutee keessoo daareet. Isa maal nagalchiisan buusaa biyyaa fi godhatu jira. Waggaa jabe kana naqabte miidhamaa jira baay'ee miidhamaa jira isa fuudhuudhaaf karoora qaba kunoo gabbara arsii barbaade gabbara harargee barbaade gabbara jummaa barbaade gabbara fadheen hin gabbara haga inni barbaade hin gabbara oromoo na fuusisaa duuhiyyaaf yoo isa na fuusisin of ajjeesuuf yoo tan waliin taane oromoo maal walii taane hedduu jaalasaatiin miidhame irraa qabamee jira. Inni maayikii jaalata. Anammoo isa jaalatte. Jaalalti isaan ajjeestee jirti. Guyyaa lamaa sadii keessatti akka fuudhu karoora galchee jira. Oromoo piliis na fuusisaa. Laayik koomantii sheerii sin fadhu naan godhina. Hin fadhu laayikis koomantii sin fadhu. Isa biraan naa ga'a. Hadaraa Oromootii isa biraan naa ga'a. Akka guyyaa lamaa sadii keessatti na heerumu. Ibsaayyee. Ollaalaalaal. Na fuusisaa Oromootii.